Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 22 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbuu eegalee jira. Qophii sagalee qeerroo waliin aan urjii sabaati. Qophii sagalee qeerroo guyyaa har'aa keessatti akkuma barame jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Ittaansuudhaan immoo qophii addaa kutaa lammaffaa deemsa karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa guuruun yoona jedhutu isiniif dhiyaata. Walleewwan warraaqsaas qabna. Amma gara qophiilee hafanitti isin dabarsaa. Qophii waliin tura. Hangafoota oduun isin dhageessisan hangafoota oduu waliin an gurmuu seenaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Waarshaa Sukkaar Fincaa'aa keessatti diddaan hojjettoota mootummaa jabaatee itti fufe. Godina Arsii magaalaa Nagallee keessatti dargaggoonni Oromoo isin miseensota obooti jedhamuun hidhamuu irratti argamu. Dookumentarii dharaa mootummaa wayyaanee dhiyeessaa jirtu irratti gaazexeessitoonni diddaa dhageessisan. Diddaan hawaasa musliimaa jabaatuun itti fufe. Babal'ooma oduuf jaal Godina Horroo Guduruu Warshaa Sukkaar Fincaa'aa keessatti jeequmsi guddaan ka'uun dhagahameera. Sababii hojjettoota mootummaaf erga miindaan dabalame unuufis dabalamuu qaba jedhuun hiriira nagaa kan bahan hojjettoonni warshichaa gaaffii abbaa biyyummaa dabalatee lafa Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinnee federaala jala galchuu irratti dhaadannoo fincila diddaa gabrummaa dhageessisaa turaniiru. Mootummaan wayyaanee rakkoo uummataa daran babal'isuu malee furaa akka hin jirres ifatti itti himaniiru. Hojjettoonni Warshaa Sukkaar Fincaa'aa amma durasii dabalata miindaa gaafachaa akka turanii fi otoo isaaniif hin raawwatamiin akkaafe ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree wayyaanee godina Arsii magaalaa Arsii Nagellee keessatti namoota jiraattota biyyaa sabboontota Oromoo ta'an isin adda bilisummaa Oromooti jechuun jeeqaa akka jiruu fi Horaa Faayisaa fi Tashaalee Shaambal waraana bilisummaa Oromooti jechuun akka hiitee jirtu beekameera. Ergamtuun mootummaa wayyaanee OPDO'n dhimma lafa Oromiyaa naannawaa Finfinnee federaala jala galchuu irratti dhaabbata raadiyoonaa fi televezyiinii Oromiyaa irratti tamsaasuuf dookumentarii fiilmii qopheessaa kan jirtu yoo ta'u, gaazexeessitoonni dhalootaan Oromoo ta'anii fi sabboontota ta'an sobaan uummata keenya afaan hin faajjessinu jechuu isaaniitiin mormii kaasanii qorannaa irratti akka argaman mirkanaa'eera. Amma durasii gaazexeessitoonni ciccimoon 16 dhimma lafa Oromiyaa naannawaa Finfinnee federaala jala galchuu kana irratti dookumentarii fiilmii hin hojjennu jechuun morminaan hojii irraa akka ari'ataman hin dagatamu. Wayyaanonni nuti dhimma amantaa keessa hin gallu jechaa turte kunoo magaalaa Finfinnee keessatti masgida seentee uummata sooma ramadaanaa irra jiru waliin waltumaa akka jirtu ifa taheera. Oduun keenya har'aa kanneeni. Deemsa karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa ugguruun yoona. Bu'uura dinagdee biyyattii kan ta'an sharaf alaaf kan oolan oomishoonni qonnaa kanneen akka buna, salixaa, gogaa fi kan kana fakkaatan kan argaman Oromiyaa irraa. Humni ittisa biyyaa biyyattii tiksaa turee fi jiru irra guddaan kan ijaarame Oromiyaa irraati. Humni nama baratee guddina biyyaa saffisiisaa turanii fi itti jiran irra guddaan kan argaman Oromiyaa irraati. Walumaa galatti siyaasaan biyyattii faayidaa Oromoo irratti hin bu'uuramne bakka argachuu hin danda'u. Sababiin isaa filuu fi filatamuun karaa dimokiraatawaatiin taanaan harki irra jireessi Oromoo isa barbaachisa. Dinagdeen biyyattii fedha Oromoo irratti hin bu'uureffamnes homaa hin taru. Tarkaanfachuus hin danda'u. Sababiin isaa oomisha biyyattii kamuu irra guddaa maammilummaan kan itti fayyadamu harka irra jireessa lammii biyyattii kan tahe uummata Oromoo bal'aadha. Dhihoo kana uggura warshaa biiraa Baddallee irratti tarkaanfii fudhatameen warshichi kufaatii hamaa akkaan miidhaa guddaa irraan gahuun rukutame kasaaraa irra bu'uu isaarraa kan ka'e dirqame karaa qajeeltoo fi fedha Oromootti dhufuun isaa ni yaadatama. Haala kanaan Oromoon hundi bakka jirutti wal taanaan wareegama xiqqaa tahe baasuun humna qabu agarsiisuu fi diinottansaa dirqee gara fedhii isaatti karoorsuu fi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu fi biyyittii irratti bakka isaaf malu mara qabachuu ni danda'a. Oromoon har'a humna murteessaa biyyittii tahee jiru kun garuu habashoonni kaabaa humna
humna waraanaatiin jaarraa tokko ol biyyasaa koloneeffatanii taayitaa politikaa biyyattii murteessoo mara of harkatti galfataniiru. Dinagdee biyyattii har'a kan saamee itti fayyadamu isaanidha. Oromoon abbaa biyyaa akka lammii lammaffaatti lakkaa'ama. Kaan haa turu afaan Oromoo afaan guddichi Afrikaa garba guddaa haroo xinnootiin liqimfame tahee bakka dhabee argama. Mootummaan wayyaanee yeroo mara faallaa sirna dimokiraasii hojjetu afaan faajjessuun sirna dimokiraasiin gaggeessa jechuun lallabaa ture. Kunoo ifatti afaan guddaa Afrikaaf bakka dhorkate afaan sabxiqqoo karaa alkallattii taheen afaan biyyoolessaa gochuu ishee caalaa sirna federaalaan bulla jechaa turte har'ammoo filaanii haaraa dhaleessuun lafa Oromiyaa ciccirtee federaala jala galchuu itti ciccitee argamti. Kun hundi maaliif taha jettee karaa nagaa mirga ofii kan falmatte barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti rasaasaa fi boombiin daaressaa jirti. Walumaa galatti guutuu biyyattii keessatti umrii fi saalaan otoo waliin qoodiin Oromoon marti fincila diddaa gabrummaa itti fufee argama. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa kun bifa lamaan itti fufuu hubachuu qabna. Kunis karaa hidhannoo meeshaa fi karaa nagaati. Egaa Oromoon marti lamaan kanarraa tokkoosaatti hiriiruun qooda Oromummaasaa bahuu qaba. Keessaafuu qonnaan bultoonni Oromoo godinoota Oromiyaa mara keessatti argamtan oomisha qonnaa kanneen akka xaafii, garbuu, qamadii, boqqolloo fi bishingaa, fuduraalee fi muduraalee dabalatee loon, re'oota, hoolota, lukkuulee, aannan, dhadhaa fi deema hunda gabaa baasee akka hin gurgurre kana gochuun deemsa karaa bilisummaa Oromoo akka gabaabsitan cimsinee ammanna. Deemsa karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa ugguruun yoona. Oromoon oomisha qonnaa ugguruu isaatiin maal buufataa laata? Eenyutu miidhama? Qophii keenya itti aanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Deemsa karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa ugguruun yoona.
diimatu lengoo maare baraadu feedarbu lengoo maare arroorroo diimatu lengoo maare gamanaaf gamasiin lengoo maare afuufa diimatu lengoo maare. Kandina soda negero farsa Musona dagana waturasa Kandina soda negero farsa Musona dagana waturasa Kandina soda negero farsa Musona dagana waturasa Kandina soda negero farsa Negero farsa Tasuma hinnamu Negero farsa Ujeti kapsiste Negero farsa Jabadu ya gero Negero farsa Namige bosite Negero farsa Oromia marti Negero farsa Bilisa fonate Negero farsa Negero Ajisa kabate lengor mare barado fedarbu lengor mare aroro hipatu lengor mare gadela gararra lengor mare afu fadimatu lengor mare barado fedarbu lengor mare aroro hipatu lengor mare gamana gamasi lengor mare afu fadimatu lengor mare lengor mare lengor mare lengor mare barado fedarbu lengor mare aroro hipatu lengor mare gadela gararra lengor mare Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwata qophiilee ittaanutti hanga walitti deebinutti nagaan tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.